bulchiinsa magaalaa Adaamaatti miseensonni tajaajila poolisii hawaasaa fi waldaaleen baajaajii halkanii qindoominaan dirree salaata iidaa qulqulleessan. Duula qulqullinnaa kanarratti ajajaa qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa gargaaraa koomishiinaraa Shawaayyee Dachaasaa dabalatee tajaajila poolisii hawaasaa kutaa magaalaa jahanii fi deeggartoota tajaajila poolisii hawaasaa baajaajii halkanii hirmaatanii jiru. Ajajaa qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa gargaaraa koomishiinaraa Shawaayyee Dachaasaa sagantaa duula qulqullinnaa dirree iddoo salaata iidaa irratti argamuun ergaa dabarsaniin hawaasni keenya waliin jireenya isaa keessatti waan hundaa waliin akka qaban ibsuun sooma hiikaa hordoftoota amantaa Islaamaa waggaa 1445 kabajamu ilaalchise hordoftoonni amantaalee adda addaa jaalalaa fi tokkummaa ayyaanota irratti waliif qaban ibsachuuf sagantaa qophaa'edha jedhan. Hawaasni keenya waliin jireenya keessatti waa hunda waliin qaba jechuudha. Waa hunda waliin qaba. Ramadaanis ka waliiniti, kan sooma hiikaan kiristaanatis waliini, masqallis ka waliiniti. Keessumattuu akka hawaasa keenyatti aadaas haa ta'u amantiis haa ta'u waliin kabajnee wal dandeenyee jaalalaan waliin jiraachuun keenya hin beekama. Kanaaf immoo qaamni hawaasaa kamiyyuu wal bira dhaabbatee ayyaana kana ayyaaneffachuun fi kabaja walii kennuu iddu galeessa godhatee kuni qophaa'e. Egaa kana iddu galeessa godhatee yeroo qophaa'u keessumattuu qaamni nageenyaa poolisiin akkuma argitan kana qulqulleessaa jiru. Abbaa sagantaa kanaa kan ta'e immoo tajaajila poolisii hawaasaa. Tajaajilli poolisii hawaasaa qaama hundarraa iddu galeessa godhatee asitti argame jechuudha. Kanaaf sooma hiikaa hawaasa musliimaa jala bultii kanarratti nageenya ibsuudhaaf nagaa jennee ibsuudhaaf waliin jirra jennee ibsuudhaaf ayyaana kana yoo kabajnu hawaasni hunduu wal bira dhaabbachuun kabajuu qaba jechuun yaaddoo fi sodaa tokko malee ayyaanichis akka kabajamu gama nageenyaatiin qophii hundaa xumurree jirra kan jedhan koomishiinar Shawaayyeen hordoftoota amantichaatiif ayyaanni ayyaana gaarii akka ta'us hawwii qaban ibsatanii jiru. Hawaasni kamiyyuu wal bira dhaabbannee kabajuudha qabna. Yaaddoo tokko malee sodaa tokko malee jala bultii keenya akkuma bareechine kana gaafa iidaallee sirriitti bareechine argamuudha qabna kan jedhuudha. Kan biraa akka qaama nageenyatti akka poolisiitti ayyaanni kun karaa nagaatiin akka xumuramu qophii barbaachisaa ta'e kan xumurree ayyaana kana haala mijeessine rifaatuu tokko malee sodaa tokko malee hawaasni keenya akka kabaju eegumsaanis haa ta'u bakka adda addaattis immoo yaaddoo warra ta'an immoo bira hawaasa kana bira dhaabbanne yakka ittisa sodaa yakka balleessaa waliin ejjannaa kan jedhu qabannee hojjechaa jirra. Carraa kanaan iddu galeessa godhatee hawaasa musliimaa keenya hunda baga ayyaana kanaan isin gahee kan jedhuun qaba. Ayyaanni kun ayyaana gammachuu, ayyaana jaalalaa. Hawaasni hundumtuu immoo wal bira taa'ee waliin yaamuudhaan, waliin kabajuudhaan, hiyyeessa gargaaruudhaan, dhukkubsataa gaafachuudhaan, yakka ittisuudhaan ayyaana ayyaaneffatamu waan ta'eef hawaasni keenya bakka ittiin isin gahee bakka kanaan si gahee baga waliin nu gahee jechuun barbaada. Walitti qabaa tajaajila poolisii hawaasaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Laggasaa Diriirsaa gama isaaniitiin akka jedhanitti tajaajilli poolisii hawaasaa sabaa fi sablammoota garaagaraa irraa akka ijaaraman ibsuun haala ijaarama isaaniitiin dhimma nageenyaa irrattis ta'ee gama hojii misoomaatiin kallattii hundaan hojjechaatii jiru jedhan. Kana malees hiika soomanaa kana yoo waliin kabajnu amantaan lagaan sabaan osoo waliin qoodiin obbolummaa keenya kaleessaa sana cimsuun akkuma bara baraan wal bira dhaabbannuu fi iddoo salaataa qulqulleessinu baranas qulqulleessuu fi wal cinaa jiraachuu keenya ibsachuuf duula qulqullinnaa kanarratti hirmaannee jirra jedhan. Tajaajilli poolisii hawaasaa sabab salammii adda addaa kan wal ijaaree fi akkuma magaalaa keenyaatti ijaaramni isaa karaa poolisii isaa ta'u malee cimee akkuma argitan kana rakkoo kamirrattuu kan hirmaatuu fi hiikoo guddaa kan qabudha. Haa ta'u malee ayyaanni har'aa kana wajjin wal qabatee ayyaanni obboleeyyan keenya warra musliimaa kun baruun baraane dhufnee mooraa isaanii kan qulqulleessinu kana jechuun maayinni obbolummaa keenya ibsuudhaaf. Hirmaattonni duula qulqullinnaa irratti hirmaatan tokko tokko ayyaanni ayyaana waliiti waan ta'eef iddoo dirree salaataa kana qulqulleessuu keenyaan gammachuu qabna jechuun ayyaanichis nagaan akka kabajamu gama nageenyaatiinis wal cinaa jirra jechuun yaada isaanii. Caasaan nageenyaa tokkummaa keenyaa fi nageenya keenyallee misoomallee tokkummaallee asumarratti hin cimsine jennee asirratti argamne iddoo qulqullinnaa kanarratti ayyaana obboleeyyoon keenya ayyaana waliin kabajna akka wal cinaa dhaabbatuu danda'uuf hin dandeenna nageenya keenyallee hin eegsisne jenneeti asirratti wanti argamneef. Haalli qulqullinna naannoo kun
Ani fakkeenyaaf amantaa kiristaanaati. Kan qulqulleessaa jirru immoo mooraa musliimaa boruu keessatti salaatanidha. Kanaafuu hariiroon iddoo keessatti jiru ni jabeessa. Obbolaa fi akka obbolaawwanii, akka obboleeyyanii, akka abbaa fi haadhaatitti waliin guddanne hojii kana duwwaa odoo hin ta'in haala tokko tokko irratti haala nageenya fakkeenyaaf baajaajii halkanii fi tajaajila poolisii hawaasaa irratti hojjechaa jirra. Haala kana irratti maalinni amantaadhaan odoo waliin qoqqoodin baay'inni kan wal fuudhetu jira, kan walirraa ilmaan argatetu jira. Irra guddina irratti immoo nagaaf nageenya irratti wal gargaarsa irratti dhaamsa akkasii dabarsee dheetanan ilaalcha kana fudhadha qulqullummaan kun jechuudha.